Yooyyaa kun qophii keenya dorgaa dorgee guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa bara kana kabajamu sababeeffachuudhaan OBN waajjira caffee wajjin wal ta'uudhaan magaalaa seena qabeetti shanootti qopheessedha. Baga nagaan dhuftan, baga jala bultii geessan isinii jenna. Dorgomtoonni keenya marsaa jalqabaatiin har'a dorgomanii bulchitoota yookaan hooggansa gandaa magaalaa Sandaafaa Bakkee fi bulchitoota gandaa yookaan hooggansa bulchiinsa magaalaa Shanooti. Bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee irraa obbo Margaa Damissuu, obbo Dabalaa Xilaayee fi obbo Muhammad Adam gara waltajjiitti nu dhuftu. Isin immoo hamilee nu simadha. Bulchiinsa magaalaa Shanoo irraa obbo Abarraa Roorrisaa, obbo Balaay Lammaa, aadde Askaale Alamuu, isinis gara waltajjiitti nu dhuftu. Dorgomtoota keenya ciccimoo keessattiyyuu hooggansa gandaatii jalqaba baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Egaatii akkaatuma seera dorgaa dorgeetiin gaaffilee walqixa gaafatamtan marsaa sadii qaba. Tokko kan beekumsa waliigalaa kan mallattoodhaan ibsitan akkasumas immoo kan dandeettii addanaati filannoo yoo ta'e isinitti himna. Filannoo sana mari'attanii carraa tokkittii qabdu see tokkoon deebistu mallattoos akkuma kana mari'attanii kan isin deebistan jechuudha. Qabxiin walqixa isinii qabama. Hooggansa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee kan ganda bulchaniif see tokko irra deebi'aati mee hamilee nuu kennaafi. Asiin immoo hooggansa bulchiinsa magaalaa Shanoo ganda bushaa kan jedhan isaaniifis hamilee nuu kennaafi. Kanattaan suutiin dura eeyutu jalqabaa kan jedhu isin keessaa namni tokko asiis namni tokko dhuftanii carraa kaafadhu. Tole kan jalqabaa gaaffii jalqaban warra bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee ta'u dorgomtoota keenyaaf carraa gaarii hawwaa irra deebi'ee ammas galma kana keessatti kan argamtanii bakka adda addaa teessanii kan qophii kana hordofaa jirtan baga guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa bara kanaatiin baga jala bultii geessan. Gaaffiin jalqabaa hooggansa ganda magaalaa Sandaafaa Bakkeef ta'a. Kanneen armaan gadii keessaa qajeeltoo heera mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'ee ba'e keewwata 90 jalatti akkaataa ibsameen gurmaa'insa bulchiinsa gandaa jalatti kan hammatamu kami? Filannoodha. A. Mana maree. B. Mana maree bulchiinsaa. C. Mana murtii hawaasummaa. D. Hunduu deebiidha. Hunduu deebiidha. D. Hunduu deebiidha. Sirriitti deebisaniiru. Gaaffii lammaffaa hooggansa bulchiinsa magaalaa Shanootii fi isinis gaaffiin keessan gaaffii filannooti. Sadarkaa gandaatti tajaajila mootummaa dhiyeessuun maaliif barbaachise? A. Baasii mootummaa hir'isuuf. B. Tajaajila qulqullina dhiyeenyaa fi iftoomina qabu uummataaf kennuuf. C. Sochii dhaabbilee dhuunfaa ittisuuf. D. Hirmaannaa uummataa xiqqeessuuf. E. Deebii hin qabu. Sirriitti deebisanii jiru. Sadarkaa gandaatti tajaajila mootummaa dhiyeessuun kan inni barbaachiseef tajaajila qulqullina dhiyeenyaa fi iftoomina qabu uummataaf kennuu fi sirriitti deebisanii jiru. Ittaansee kan gaafataman hooggansa gandaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeeti. Gaaffiin kun gaaffii isin mari'attanii deebistan filannoo miti. Kaayyoowwan riifoormii bulchiinsa gandaa keessaa sadii hima. Kaayyoon gurmaa'insa haaraa kun tokkoffaa mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti ijaaruu fi lammaffaa bulchiinsa gabbataa fi ammayyaa ta'e sadarkaa gadiitti diriirsuu fi sadaffaan olaantummaa seeraa sadarkaa gandaatti mirkaneessuu fi potenshaala gandaa jiru duguuganii humnoota waloo badhaadhina maatii karaa giddu galeeffateen hawaasa biraan ga'uu fi dhumni isaa badhaadhina hunda galeessa ta'e sadarkaa maatitti mirkaneessuuf jechaadha. Sirriitti deebisanii jiru.
Mooraalin itti xiqqaata garuu harka rukutaaf irra deebi'aatiin kaayyoowwan riifoormii bulchiinsa gandaa keessaa sadii qofa himaa jedhamanii akka isaan jedhan mootummaa sadarkaa gandaatti cimsuu, hirmaannaa uummataa guddisuu, tajaajila mootummaa dhaqqabamaa taasisuu sadarkaa gandaatti akkasumas immoo mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti ijaaruu fi guddisuu fi sirriitti deebisanii jiru. Kanatti aansuutiin gaaffii afuraffaa kan gaafataman hooggansa gandaa bulchiinsa magaalaa Shanooti. Seerota caffeen Oromiyaa waggoottan darban baase keessaa rakkoo hawaasummaa waloo uummata keenyaa hiika jedhamee kan tumame kami? Buusaa Gonofaa hundeessuudhaaf kan labsame. Buusaa Gonofaa hundeessuudhaaf kan labsame sirriitti deebisanii jiru. Harka walitti rukutaafi. Gaaffiin itti aanu kan hooggansa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeeti. Akkaataa gaaffii filannooti. Akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'ee ba'e keewwata 91 jalatti tumamee jiruun mana maree gandaa jechuun A. Manni maree gandaa bulchaa gandichaadhaan kan geggeeffamu jechuudha. B. Miseensonni mana maree gandichaa jiraattota uummata gandichaan kan filataman jechuudha. C. Manni maree gandaa gandichaa keessatti qaama aangoo olaanaa qabu jechuudha. D. Mana maree yuubotaa jechuudha. E. Baa fi Caan deebiidha. Baa fi Caa. Baa fi Caan deebiidha. Sirriitti deebisanii jiru. Akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'ee ba'e keewwata 91 jalatti tumameen mana maree gandaa jechuun miseensonni mana maree gandichaa jiraattota uummata gandichaan kan filataman jechuudha. Akkasumas manni maree gandaa gandichaa keessatti qaama aangoo olaanaa qabu jechuudha kan jedhu akka filannootti taa'ee jira. Sirriitti deebisanii jiru. Garuu mooraaliin itti xiqqaatame garee lamaanuufu. Yeroo ammaa kana mootummaa cimaa diriirsuu keessatti itti gaafatamummaa fudhatanii ganda bulchuudhaaf ga'oomanii warra hojjechaa jiran waan ta'eef warreen akkasii immoo Oromiyaa bal'oo keessa jiru. Kanaaf hunda isaaniif see tokko harka walitti harookonnoo. Gaaffiin itti aansu kan hooggansa ganda magaalaa Shanooti. Gaaffii filannoodha. Ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa akka milkaa'uuf maddi maallaqaa eessaa argama? A. Mootummaa Chaayinaa irraa. B. Mootummaa Ameerikaa irraa. C. Baankii addunyaa irraa. D. Saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa irraa. A. Baa fi Caan deebiidha. Saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hundarraa. Sirriitti deebisanii jiru. Ijaarsi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa maallaqa saboota sablammootaaf uummattoota biyya keenyaan ijaaramee xumurarra ga'eedha. Kana kan godhan immoo saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyya keenyaa tokkummaa isaanii cimsanii misooma waloof kutatanii waan ka'anii fi sabootaaf sablammootaaf uummattoota biyya keenyaaf see tokko harka walitti rukunnaa. Gaaffiin itti aansu kan hooggansa gandaa Sandaafaa Bakkeeti. Itoophiyaatti hidhaawwan annisa maddisiisan keessaa annisa hedduu maddisiisuun amma kan sadarkaa duraa irratti argamu A. Xaanaa Balas. B. Gibee lammaffaa. C. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa. D. Koyishaa. Caa hidha haaromsa. Caa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa sirriitti deebisanii jiru. Dura tarbaayina lamaan annisaa maddisiisuu jalqabee amma immoo tarbaayinni lama ammas hojii keessa galee jira. Yeroo dhiyootti immoo warri hafan itti dabalamanii akka biyyaatti hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa annisaa guddaa maddisiisuudhaan hidhaawwan biyya keenya keessa jiran keessa sadarkaa duraarratti argama. Kabajamtoota hordoftoota OBN waajjira caffee wajjin wal ta'uudhaan magaalaa seena qabeettii Shanoo keessatti dorgee guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa bara kana kabajamu sababeeffachuudhaan qopheessee isinii dhiyeessedha. Kanatti aansuutiin amma gara gaaffii keenya taanutti dabarra. Seerri olaanaan biyyi keenya Itoophiyaan ittiin bultu maal jedhama? Heera mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa. Sirriitti deebisanii jiru.
sirriitti deebisanii jiru. Seerri olaanaan biyyi keenya Itoophiyaan ittiin bultu heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilikaa Itoophiyaa kan naannoleen hundumtuu wal ta'uudhaan raggaasifatan jechuudha. Kanatti aansuutiin gara gaaffii itti dabarraa. Gaaffiin itti aansu gaaffii isin dhaggeeffatanii deebistan. Qaamolee mootummaa sadeen naannoo Oromiyaa keessaa qaamni seera baaftuu naannichaa maal jedhamee waamama? Caffee mootummaa naannoo Oromiyaa. Caffee Oromiyaa, caffee mootummaa naannoo Oromiyaati sirriitti deebisanii jiru. Inisheetiivii ashaaraa magariisaa Green Legacy Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin erga labsamee waliigalaan biyya keenyatti haga ammaatti biqiltuuwwan hagam ta'antu dhaabbatee jira. A. Biliyeena 20, B. Biliyeena 40, C. Biliyeena 100, D. Biliyeena 50. B. Biliyeena 40. B. Biliyeena 40. Misooma walootiif sabaaf sablammootiif uummattoonni biyya keenyaa hojiiwwan boonsaa akka hidha haaromsaatti hojjechaa jiran keessaa immoo kan hojii ashaaraa magariisaa sadarkaa duraa irratti argama. Hoggansa yookaan immoo Green Legacy Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin aga ammaatti kan sirriitti waggaa waggaadhaan dhaabamaa dhufee amma biliyeena 40 qaqqabee jira. Hoggansa keenya leegaasii guddaa kana lafa kaa'an Ministeera muummee biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmediin meesee tokko harka walitti argamuufi. Galatooma kanatti aansuutiin taansee kan gaafataman hoggansa ganda magaalaa Sandaafaa bakkee irraa gaaffii filannooti. Kaayyoon kabaja guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa gaditti ibsaman keessaa sirrii kan ta'e kami? A. Saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyyattii gaaddisa heera tokko jalatti waliin buluuf guyyaatti waadaa galan yaadachuuf. B. Guyyaa mirga afaan isaaniitiin dubbachuu, eenyummaa isaanii calaqqisiifachuu fi seenaa isaanii dagaagfachuuf mirga amantaa isaanii kabajameef yaadachuuf. C. Guyyaa birmadummaa isaaniitiin argatan yaadachuuf. D. Hunduu deebiidha. Daa hunduu deebiidha. Daa hunduu deebiidha. Kan asirratti tarreeffaman hundumti isaanii sirriidha. Kabaja guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa maaliif akka inni kabajamu kan sirriitti agarsiisanii. Taansee gaaffiin itti aansu kan hoggansa magaalaa Shanooti. Sadaasni 29 waggaa waggaan maaliin yaadatama? A. Guyyaa qabsaa'ota Itoophiyaa. B. Guyyaa jaalala biyyaa. C. Guyyaa dafqaan bultoota Itoophiyaa. D. Guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa. D. Guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa. Sirriitti argatanii jiru. Sirriitti deebisanii jiru. Guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa ittiin yaadatanidha. Gaaffiin itti aansu filannoowwan gadii keessaa kabaja guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaan wal qabatee sirrii kan hin taane kami? A. Seenessa waloo jabeessuun tokkummaa biyyaalessaa uumuuf gargaara. B. Tokkummaa sabdaneessa wal qixxummaa irratti hundaa'een badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf gargaara. C. Obbolummaa dagaagsuun miira biyyaalessaan Itoophiyaa hunduu keessatti of arguu danda'u ijaaruun abjuu jijjiiramaa fi guddina biyyaa qabanne saffisiisuuf gargaara. D. Aadaa, eenyummaa, seenaa fi duudhaalee saboota sablammootaaf uummattootaa dhokate beeksisuu keessatti gahee hin qabu. E. Deebii hin qabu. Da. Da sirriitti deebisanii jiru. Kan hin taane jedha. Kanneen kaan filannoowwan guyyaa saboota sablammootaaf uummattoonni Itoophiyaan wal qabatee ittiin kabajamudha. Kanatti aansuutiin gaaffiin itti aanu gara Shanootti deemaa hoggansa gandaa magaalaa Shanooti. Gaaffiilee armaan gadii ibsaa jedha. In ibsitu. Galmoota gurguddoo kurnan sadarkaa gandaa keessaa sadii ibsii jedha. Galmoota gurguddoo sadarkaa gandaatti hojjetaman keessaa sadii ibsii jedha. Maaltu hojjetama? Galmoota gurguddoo
kurnan sadarkaa gandaatti hojjetaman keessaa. Inisheetivoota misoomaa qabaman sadarkaa maatiitti babal'isu, misooma aadaa, qulqullina barnootaa, eegumsa fayyaa maatii dagaagsu. Sirriitti deebisanii jiru. Galmoota gurguddoo kurnan sadarkaa gandaatti hojjetaman keessaati inisheetivoota sochoosuu, qulqullina barnootaa mirkaneessuu, tajaajila fayyaa qaqqabamaa taasisuu, ogummaa babal'isuu, aadaa hojii jijjiiruuf jabeessuu, guddina oomishaaf oomishtummaa dabaluu akkasumas qusannaa qabatamaan aadaa gochuudha. Warri kun hojiiwwan gurguddaa hojjetamanii sadarkaa gandaatti warreen hojjetamanii sirriitti deebisanii jiru. Gaaffiin itti aansu warra Sandaafaa Bakkee hooggansa gandaaf dhiyaata. Seerota humnoota waloo arfan caffeen Oromiyaa duudhaa Oromummaa ganamaatti bu'uura godhachuun baase hojiirra oolaa jiran kaayyoo isaanii waliin ibsaa jedha. Humnoota waloo afran buusaa gonnofaa rakkoo walii hiikuuf gaachana sirnaa nageenya waloof mana murtii aadaa haqa waloof kenna tajaajila lammummaa kenna tajaajila lammummaa gargaara akka sa'aatiin keessan daqiiqaa tokko kan isinii kenname rakkoo hawaasummaa hiikuuf kan furuuf jettaniitu kenna tajaajila lammummaa rakkoo hawaasa keessa jiru hiikuuf kan furuuf kan jedhu. Afur keessaa sadii waan deebisaniif qabxii walakkaa laannaa fi harka walitti rukutaa fi akka isaan kaasan egaa duudhaa ganamaatti deebina jechuudhaan bu'uura sirna gadaatiin hojiiwwan gurguddaa mootummaan naannoo Oromiyaa akkasumas caffeen Oromiyaa duudhaa Oromummaa ganamaatti bu'uura godhachuudhaan baasee hojiirra oolaa jiranii yeroo ammaa kana immoo bu'aa qabatamaa hawaasaaf buusaa jiran keessaa labsiin tajaajila lammummaa misooma waloo saffisiisuuf, labsiin buusaa gonofaa rakkoo hawaasummaa waloo hiikuuf, labsiin gaachana sirnaa nageenya waloo uummataa mirkaneessuuf akka isaan deebisan labsiin mana murtii aadaa haqa waloo uummataa mirkaneessuu fi irra deebi'aati harka walitti rukutaa fi akka xiqqoo kan isaan dhabanii itaansee kan gaafataman hooggansa bulchiinsa magaalaa Shanooti. Dhaadannoon yeroo caasaan gandaa diriire jedhamaa ture mee maal jedhama? Ibsa isaa waliin maal jechuudha kan jedhus. Bulchuun gandaa buluunis gandaa kan jedhu ka'umsi isaa hawaasa keenya nu tajaajila nu barsiise itti gadi dhiyaannee itti ol baanee gadi dhiyaannee otoo hin ta'in ol baanee uummatatti siqnee tajaajiluu qabnaa buluunis bulchuunis ganda kan jedhu. Sirriitti deebisanii jiru. Haamileen itti xiqqaata garuu sirriitti deebisanii jiru. Dhaadannoon yeroo caasaan gandaa diriire buluun gandaanii bulchuunis gandaa kan jedhamu mootummaa cimaa akka mana keessaa kaa'aa ture ijaaruu keessatti tajaajila qaqqabamaa taasisuu keessatti murtoowwan gurguddaa darban keessaa tokko waan ta'eef dhaadannoon kun hojiirra oolee yeroo ammaa kana hojiiwwan gurguddaa jijjiiramoonni gurguddaan ganda naannolee Oromiyaa keessa jiran yoo ilaaltan ittiin hojjetamaa jiru irra deebi'aati harka walitti rukutaa fi buluun gandaa bulchuun ganda kan jedhu. Ittaansee kan gaafataman hooggansa gandaa magaalaa Sandaafaa Bakkeeti. Itti waamamni bulchaa gandaa eenyuufi? Bulchiinsa magaalaatiif yookaan bulchiinsa aanaatiif ta'a. Itti waamamni bulchaa gandaa bulchiinsa aanaatiif yookaan bulchiinsa magaalaatiif ta'a jechaadha. Itti waamamni bulchaa gandaa. Sirriitti sirreessaa. Isinis walharkaa fuutanii nama tokko gareedhaan mari'attu waan ta'eef
Itti waamamni bulchaa gandaa mana marii sadarkaa gandaatii fi bulchiinsa magaalaatiif yookiin kantiibaadhaaf jechuudha. Bulchaa naatiif. Sirriitti deebisanii jiru. Sirriitti deebisanii jiru. Itti waamamni bulchaa gandaa mana maree gandichaatiif akkasumas immoo bulchaa aanaatiif ta'a jechuudha yookaan magaalaa yoo ta'e akka kanaatti deema. Sirriitti deebisanii jiru. Guyyaan saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa 18ffaan bara darbe naannoo kam magaalaa kamitti kabajame bara kanoo naannoo fi magaalaa kamitti kabajama kan jedhu mari'atanii deebisu. Kudha saddeettaffaan naannoo Sumaalee magaalaa Jijjigaatti kabajame kan bara kanaa 19ffaan akka biyyaatti naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Mincatti kabajama. Sirriitti deebisanii jiru. Sirriitti deebisanii jiru. Kanatti aansuutiin gaaffiiwwan keenya gaaffiiwwan mallattooti kan isin amma ilaalaa jirtan kun kan naannoo kamiiti. Carraa tokkittii qabdu maayikii fayyadamaatii mari'adhaatii deebisaa. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaa jedhanii hin arganne manaaf laanna carraa kana manaaf tokko maayikiitti nu geessaati. Maqaan koo Amir Said jedhama. Barataa 12ffaatti mana barumsaa Sandaafaa Secondary School jedhama. Kuni alaabaa kibba Itoophiyaa jedhama. Kibba Itoophiyaatti sirriitti deebisee jira. Alaabaa kibba Itoophiyaa sirriitti deebisee jira mana keessaa deebi'ee jira. Itti aansuudhaan amma immoo kan gaafataman hooggansaa kan magaalaa Sandaafaa bakkeeti. Alaabaan amma isin ilaalaa jirtan kan naannoo kamiiti? Kan naannoo Somaalee. Kan naannoo Somaalee jedhanii hin arganne. Hin arganne manaaf carraa laanna ammas mee gara kanaa maqaa keessan ol kaa'ati. Maqaan kiyya Roomaan Kabbaboo bulchiinsa magaalaa Shanorraa. Alaabaan kun alaabaa Sidaama. Sidaama jedhanii hin arganne isaanis hin arganne carraa tokko gidduu kanaa kan uffata aadaa uffatee jiruuf kennaati. Maqaan koo Kabbadaa Jootiin jedhama. Ani kan dhufe bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeerraa. Alaabaan kun alaabaa naannoo Affaar. Naannoo Affaar. Affaar jedhanii isaanis hin arganne asumaan deebisee darbaa. Alaabaan kun eenyu kana? Naannolee hundaan keessaa tokko kan ta'e alaabaa kibba lixa Itoophiyaati. Asii deebisnee jirra mooraalsee tokko warra yaalaniif. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bara kana kabajamu sababeeffachuudhaan dorgeen hooggansa gandaa magaalaa Sandaafaa Bakkee fi kan magaalaa Shanoo gidduutti deemsifamaa jiru marsaan 2 xumuramee jira. Amma kan marsaa xumuraarra geenyee jirra. Amma gaaffiitiin adda baasnu qopheeffannee jirraa jechuudha. Gaaffiin kun gaaffii dandeettii addaati. Lamaan isaaniif maayikii laannaa kan murteessu manaaf abbootii murtoo achi ta'anidha. Sagaleedhaan weelluu barbaadan fedhan mari'atanii lamaanuu shubbisaa wajjin asitti agarsiisu. Kana jalqabaa kan Sandaafaa Bakkee irraa jalqabnaa. Gobe malo ya durecha ko Gobe. gobe lehu Gobe. malo ya durecha ko Gobe. gadi bai Gobe. malo ya durecha ko Gobe. gadi bai mai rafudu Gobe. gobe nu fe ya durecha ko gadi warare sarve fatu Gobe nufte ya durecha ko kate marrano sabefatu. gobe lahu Gobe. gobe lahu Gobe. gobe nge cha dikse Gobe. gobe nge cha dikse Gobe. gobe nge nyaran nu fe Gobe. waranda ke jalage Gobe. gadi bai Gobe. mai rafudu
Goobe. Mayri magraasi magarsa. Goobe. Alamii warra sassattu. Goobe. Fuudhee sitti dabarsa. Goobe. Goobe yaa duricha koo. Goobe. Gobiloo gobiloo. Goobe. Maaloo yaa duricha koo. Goobe. Goobe nuttee yaa dureessa koo. Rurree nuttee jabbilee gobi. Goobe nuftee adureessa koo jabilee nuftee karra nuufani. Haay haay. Haay haay. Haay haay. Imole abba farda bule sori gombi sadaina. Socorro vitessa abba farda bule sori gombi sadaina. Vitessa abba farda bule sori gombi sadaina. Bakkarobe moji abba farda bule sori gombi sadaina. Ala gambinessa abba farda bule sori gombi sadaina. Bakkabanu moji abba farda bule sori gombi sadaina. Na laga kasho laga dasho mbatu korrafu mbatu korrafu bardi koba mbatu korrafu mbatu korrafu sisa ni rebu sodafu imbole abba farda bule sori dichi sadaina akamitta jede abba farda bule sori gombi sadaina akamitti qabde abba farda bule sori gombi sadaina asin gadi gadi abba farda bule sori gombi sadaina asin gadalaya abba farda bule sori gombi sadaina tanagadi tafi challeessani ilma nama gerro jabeessani gerro jabeess muduma qabi qaba kasakka tamishi Gari namaanu bisee tokko kutaa fi guddaa galateeffannaa gaaffii xumuraa gaaffii addaan baasuu gaafanne hooggansi gandaa magaalaa Shanoo injifatanii jiru harka walitti rukutaa fi kanatti aansuutiin gara sirna badhaasaatti dabarraa badhaasa kana as ba'anii dorgomtoota keenyaaf akka nuuf kennan kabajamoo aadde Saadaa Abdurramaan Afyaayii Caffee Oromiyaa kabaja guddaadhaan gara waltajjii taffeerraa akkasumas obbo Alamaayyoo Tonkoluu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee fi aadde Kaasech Girmaa Afyaayii mana maree magaalaa Sandaafaa Bakkee waliin dhufanii badhaasa kana nuu kennu. Dorgommii baay'ee cimaa hundi itti bashannanee fi gammade taasisuudhaan hooggansi gandaa hojii hooggansaa gandatti kennu biratti bifa kanaan immoo akkamiin akka inni hoogganu hubannaa inni qabu dorgommiidhaan agarsiisaan waan qabu kennuudhaan dorgomaa cimaa ta'uudhaan lammaffaa kan ba'an bulchiinsa yookaan hooggansa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeerraa obbo Margaa Damissuu, obbo Dabalaa Xilaayee fi obbo Muhammad Adam lammaffaa birrii 30 argachuudhaan birrii 30 moraal birrii 30 lammaffaa ba'uudhaan hooggansa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee. Hooggansa bulchiinsa magaalaa Shanoorraa obbo Abarraa Roorrisaa obbo Balaay Lammaa fi aadde Askaalaa Alamuu birrii 45 argachuudhaan tokkoffaa. kabajamoo aadde Saadaa Abdurramaan obbo Alamaayyoo Tonkoluu fi aadde Kaasech Girmaa Afyaayii mana marii magaalaa Sandaafaa Bakkee hunda isaanii kabaja guddaadhaan bakka isaaniitti nu deebisaa.
Kabajamtoota hordoftoota keenya dorgaa dargeen guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa yeroo 19ffaaf kabajamu sababeeffachuudhaan OBN waajjira caffee waliin ta'uudhaan magaalaa seena qabeetti magaalaa Shanootti qopheessee kan marsaa jalqabaa kan hooggansa gandoota magaalaa Sandaafaa Bakkee fi magaalaa Shanoo gidduutti adeemsifame kana fakkaata ture. Torban barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Shanoo fi magaalaa Sandaafaa Bakkee gidduutti wal dorgommii adeemsifame qabannee dhiyaanna. Ogeeyyii teeknikaa mara waliin qophii kana kan qopheesse isinii dhiyeesse ana Abbabaa Asraati kanumaan xumuramee jira ulfaadhaa galatoomaa.